Yuunivarsiitii Harammayyaa keessatti dhiibbaan garaagaraa raawwatamaa akka jiru barattoonni ibsatan. Jaalfaajii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Dhaabbilee barnootaa mooraa Yuunivarsiitii Harammayyaa keessatti dhiibbaan garaagaraa barattoota irratti raawwatamaa akka jiru barattoonni moorichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dhaabbilee barnoota olaanoo Impaareettii Itoophiyaa keessatti hundeeffaman keessaa kanneen umurii dheeraa qaban keessaa Yuunivarsiitiin Harammayyaa isa tokko ta'us mooricha keessatti dhiibbaawwan garaagaraa barnootaan mijuu hin taane gaggeeffamaa jiraachuu isaa barattoonni ni himu. Haaluma kanaan mooricha keessatti qulqullinni nyaataa baay'ee gadi bu'aa ta'uurraan kan ka'e dhibeewwan garaagaraa kanneen akka dhukkubbii garaachaaf hedduminaan saaxilamaa jiraachuu isaanii maddeen achirraa arganne ni ifoomsu. Dhimma nyaataa kana ilaalchisee keessattuu barattoonni mooraa fayyaa beelladootaa veterinarii madiisinii akkasumas mooraa teeknoo kaampaas ganda jeetti kan argamu keessatti qulqullinni nyaataa hedduu gadi bu'aa akka ta'e barattoonni ONM feeruun akka fooyya'uuf gaaffii yeroo dheeraaf gamtaa barattoota Student Unionitti qulqullinni nyaataa akka fooyya'uuf irra deddeebiin gaaffii mirgaa keenya dhiyeessinus diinii kolleejjichaa dabalatee pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Jamaal Yusuf Hasan gaaffii keenyaan gammaatti osoo hin deebisiin dhiisuun miira tuffii barattootaaf akka qaban barattoonni moorichaa maqaa isaanii kaasuu hin feesifne miira aariin dubbataniiru. Akka barattoonni mooraa guddicha meen kaampaas jedhanitti filannoo kijibaa marsaa torbaffaa murni bilxiginnaa kan ilaalchisaa sirna darbaniin booji'ame mooricha keessatti filannoo geggeessuuf guyyaa kaleessaa caamsaa 2026 jalqabee barattoonni dirqamaan akka galmaa'an taasifamaa jiraachuus keessa beektonni moorichaa itti dabaluun ONM'if addeessaniiru. Aanaa Daarimuu keessatti ergamtoonni bilxiginnaa maqaa xaa'oo isiniif kennina jedhuun qonnaan bultoota saamaa fi dararaa jiraachuun himame. Jaalee Raangameessaa dabalata qabdi. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu guutummaa keessatti loltoonni Abiy Ahmed kaffaltii xaa'oo jalaa kennadhaa jechuun manneen qonnaan bultootaa irra deemanii nama tokko irraa seeraan ala qarshii 2,000 nagahee tokko malee saamaa jiraachuu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kun kanaan osoo jiru torban darbe keessa lukkeeleen sirnichaa garaa isaanii furdifachuuf jiraatan kunneen xaa'oo qonnaan bultootaaf aanaa irraa gara gandoota baadiyyaa aanaa akka raabsamuuf dhiyaate osoo hin kenniniif akkuma fe'anii geessanitti gara aanaatti deebisuun qonnaan bultoota humnaa ol raarsaa jiraachuu maddeen himan. Rakkoo kanaan wal qabatee qonnaan bultoonni aanichaa hedduun oomisha qonnaa arfaasaa bara kana osoo hin oomishatin hafuun dinagdee isaanii irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Bilxiginnaan kufaatii dinagdee hamaa impaayera Itoophiyaa mudatee jiru hordofee jaleewwan isaa sadarkaa olii hanga gadiitti jiraniif ajaja kennuun qe'ee uummata Oromootti bobbaasee saamicha daangaa darbeen dinagdee haadha hiyyeessaa quucarsuu itti fufee jira. Aanaa Horrootti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon qonnaan bultoota Oromoo ajjeesuu fi saamuun dhaga'ame. Jaalamartii Oromoo dabalata qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Haroo Ganda Rifeentii bakka addaa Gundoo jedhamtu keessatti gaafa ebila 29/2026 gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoo ofiin jedhan qotee bulaa Oromoo ajjeesuun cinatti saamicha irratti geggeessuun horii jalaa ooffachuu maddeen keenya gamasii Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan nama maqaan isaa Obbo Wandee Amumaa Waajjiraa jedhamu haala suukanneessaan ajjeesuun saamichas irratti kan raawwatan yoo ta'u maatii Rabbirraa fi Lataa Bokkuu kanneen jedhaman ammoo horii 53 jalaa saamuun cinatti rasaasa itti dhukaasuun madeessuu fi hanga gabaasni kun qindaa'etti hospitaala magaalaa Shaampuutti yaalamaa jiraachuun eeramee jira. Dabalataan akka maddeen keenya gamasii ONM'tti himanitti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo ofiin jettu kunneen gargaarsa murna bilxiginnaan daangaa Oromiyaa seenuun godinicha keessatti irra deddeebiin namoota nagaa ajjeesuu saamicha qabeenyaa dabalatee sarbamiinsa mirgoota namoomaa irratti raawwataa jiraachuun ragaan kan mul'atudha. Qaamonni murna maafiyaa bilxiginnaa fi faannoo kunneen hawaasa irratti dararaa ulfaataa geessisaa jiraachuu fi jiraattonni yaaddoo hamaa keessa jiraachuu ONM jala bu'uun isiniif gabaasaa turuun kan beekamudha. Aanaa Diinshoo keessatti hawaasni Oromoo kaffaltii garaagaraan saamicha daangaa hin qabne irratti gaggeeffamaa jiruun cinatti maqaa filannoo bilxiginnaatiin dararamaa jiraachuun ibsame. Jaalmurtii haqaa waan qindeeffate qaba.
Godina Baalee Lixaanaa Diinshoo bulchiisa magaalaa Diinshoo fi gandoota baadiyyaa mara keessatti tiksitoonni impaarettii maqaa kaffaltii adda addaa hawaasatti tarreessuun ittiin saamicha raawwachuu fi maqaa duulana filadhaa jedhuunis walga'iin waamu filannoon keessan bilxiginnaa qofa kan jedhuu fi yoo kaardii filannoo harkaa hin qabaannes karaa deemuu hin dandeessan jedhuun yaaddoo qaban irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni onichaa jedhanitti haalli kaffaltii nuti gaafatamaa jirru daran nutti hammaataa dhufeera yoo hin qabnu jennes ilaalcha diinaa qabdu jechuun reebicha hidhaa fi dararaa gita hin qabneen hiraarfamna. Sodaa kanarraa kan ka'e namni hin qabne hojii humnaa hojjetee tiksitoota impaarettiif kaffalaa akka jiran miira gaddaan guutameen rakkoo hawaasni Oromoo keessa jiru jiraattonni onichaa ONM dubbisa addeessaniiru. Saamicha maallaqaan irratti geggeeffamaa jiru kun kan daangaa qabus miti akkasumas nagahee seeraan kan deeggarame osoo hin taane afaan qawwee isaanii qofatti dhimma ba'uun gatii gibiraa kaffaltii miliishaa ijaarsa waajjiraa fi maallaqa hanganaa kenni jedhuun gocha barbaadan raawwachaa jiru jedhu. Impaarettii haala muddamsuu keessa jirtu keessatti hawaasa Oromoo ajjeesaa saamaa qe'ee isaa irraa godaansisaa fi duguuggaa sanyii irratti raawwachaa duulana filadhaa jedhuun ammoo ba'aa fi gala isaan dhorkuun afaan qawween akka isaan filatan taasisaa jiraachuun gocha piipiin raawwachaa jiru keessaa isa raga qabeessa ta'edha. Yuunaayitid Arab Imireet aleellaa diroonii Iraan doonii boba'aa Adinook daandii galaana Ormuuz irratti raawwattee balaaleffatte. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalebbuu Dhugaa. Yuunaayitid Arab Imireetiin wiixata kaleessa haleellaa diroonii Iraan doonii boba'aa Adinook kan daandii galaanaa Hormuuz uggurame irratti raawwatte cimsitee balaaleffatte. Tarkaanfiin kun yeroo US dooniiwwan karaa bishaanii qajeelchuu jalqabuuf turtetti dirooniin lama qarqara galaanaa Oomaan irratti doonii MV Barakaa rukutanii namni tokkollee akka hin miidhamne dhaabbati boba'aa mootummaa Yuunaayitid Arab Imireet Adinook ibseera. Doonii daldalaa irratti xiyyeeffachuu fi daandii galaanaa Hormuuz akka meeshaa dirqisiisaa diinagdee fayyadamuun gocha saamicha galaanaa eegdota warraaqsaa Iraan bakka bu'a jedha ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Arab Imireet. Ejensiin hojii daldala galaanaa UK kanaan dura piroojeektiin dilbata galgala naannoo wal fakkaatutti doonii rukutee akka ture gabaaseera. Taatee yeroo dhiyoo kun kan mudate yeroo pirezidaantii Doonaald Tiraamp Ameerikaan kaleessa irraa eegalee dooniiwwan daandii bishaanii murteessaa kana keessa qajeelchuu akka jalqabdu dubbatanitti. Ameerikaa fi Iraan erga waraanni ba'aa giddu galeessaa irratti dhukaasa dhaabuun eebila 8 hojiirra ooleen booda marii nagaa irratti bakka hin jirretti hafaniiru. Iraan tarsiimoo ulaa galaanaa Hormuuz irratti ukkaamsitee kan turte yoo ta'u Ameerikaan deebistee ugguromna galaanaa keessatti. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa dooniiwwan karaa qaxxaamuraa Hormuuz qajeelchuuf dooniiwwan misaa'ila qajeelfama qaban xiyyaarota lafaa fi galaana irratti hundaa'an 100 ol waltajjiiwwan nama maleessa doomeenii hedduu fi miseensota tajaajila 15,000 akka fayyadamu ibseera. Hanga eebila 29tti dooniiwwan daldalaa 900 ol ta'an galoo galaana keessatti akka argaman dhaabbati basaasaa galaanaa Eksimaariin ibseera. Gatiin boba'aa erga yeroo idilee boba'aa addunyaa fi gaazii uumamaa dhangala'aa addunyaa irraa harka 5 keessaa tokko kan baatu cufamee booda gatiin boba'aa ol ka'uun miidhaa diinagdee bal'aa balaadhaaf saaxilaa jira. Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti qonnaan bulaan tokko hiraarsaa loltoonni bilxiginnaa guyyaa guyyaan irratti raawwatan mufatee lubbuu isaa balleessuun dhaga'ame. Jaalsabaafan waa gaarii dabalata qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda guddattuu Gannatii bakka addaa Ufuuf jedhamurraa qonnaan bulaan tokko hiraarsaa loltoonni biltsiginnaa guyyaa guyyaan irratti raawwatan mufachuun lubbuu ofiisaa balleessuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bulaan kun maqaan isaa Obbo Fiqaaduu Uumaa kan jedhamu yoo ta'u yoota muraasa dura humnaan qabamee leenjii waraanaa fudhataa kan turee fi daba mooraa biltsiginnaa keessatti raawwatamu balfee mufachuun mooricha ganee gara maatii isaatti kan deebi'e ta'uu jiraattonni gandichaa itti dabaluun eeraniiru. Lubbuu ofiisaa akka balleessuuf kan sababa ta'e ajajaan miseensa farra riphee lolaa biltsiginnaa aanichaa bilbila isaa irratti bilbiluun daftee dhuftamoo maatii keen dhufee boombiin fixa jedhee doorsisnaan qoodan biltsiginnaaf aarsaa hin malle kaffaluu fi maatiin koo dhumuu ani dhabamuu naaf wayya jedhee caamsaa 2026 murtoo kana lubbuu isaa irratti kan fudhate ta'uun ifoomeera. Kutaalee Oromiyaa adda addaa keessaa ilmaan Oromoo hedduun dabarka loltoota gara jabeeyyii sirnichaan raawwatamu ilaaluu dadhabuu fi gatiin ta'an empaayerattiif baasuu dhiisuun guyyaa guyyaan iraarfamuu mufatanii lubbuu isaaniitti murteessaa kan jiran danuudha. Aanaa Habiroo keessatti hidhattoonni gara jabeeyyii PP qamadii filadhaa jedhanii hawaasa iraarsaa jiraachuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba.
Godina Lixaa Harargee aanaa biroo Araddaa Daraaraa keessatti hidhattoonni gara jabeeyyii PP ebila 30 qamadii filachuu qabdu jechuun jiraattota hiraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaleewwan bilisiginnaa barcuma aangoo Abiyyi Ahmad tiksuuf dhamaan namni qamadii hin filannee garee hidhatee bosona jirutti lakkaa'ama. Nama akkasii agarraan immoo fuula hawaasa duratti fannisnee ajjeesuun fakkeenya goona jedhanii itti dhaadachaa kan turan ta'uun ifoomeera. Hoggaa manneen hawaasaa irra deemanis dirqamaan bunaanan qabu jimaa fi lallaafaa gosa garaagaraa humnaan fayyadamaa kan jiranii fi namoota godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dalagachuuf garas deeman fuula rawwaa jechuun namoota baay'inaan 10 ol ta'an hidhaatti darbatanii darraa jiraachuu jiraattonni ONM araddichaa dubbisee ibsaniiru. Murni maqaa Oromoo dhahatee dhiiga qeerroo fi qarree kumaatamaan dhangala'een aangootti ol ba'e bilisiginnaan akka waan filannoo akka qabeessa geggeessutti sobaan karaa miidiyaa ija mootummaa addunyaatti gadi ba'uuf guutummaa Oromiyaa keessatti hawaasa gara deebuu dhabee rakkatu na filadhaa jechuun dirqamaan akka isa filataniif afaan qawween dhiibbaa gochaa jira. Gochi na filadhaaf uummata dararuun kun Oromiyaa keessatti jabaatee dirqiin geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u torbee darbe kana keessa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessattis kantiibaa magaalattii afaan Oromoo illee sirriitti hin beekne Dr. Tashoomee Addunyaan haasaan hiikoon isaa hin hubatamnee fi uummanni nama afaan isaa beekuun bula akka hin jirree agarsiisuu geggeeffamee turuun ni beekama. Baga nagaan sagantaa filachuuf nan fiigaa nageenya koo nan eegaa kan jiru irratti baga nagaan dhuftanii baga ol argina jechuun barbaada. Aanaa Fantaallee keessatti saamichaa fi hidhaan hawaasa irratti geggeeffamu hammaatee jiraachuun ifoome. Jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Shaggar aanaa Fantaallee ganda godoo faafaatee jedhamu keessatti gaafa ebila 28/2026 halkan keessaa toora sa'a 7tti hidhattoonni biltiginnaa manneen jiraattotaa mararra deemuun ulaa caccabsanii itti ol seenanii saamicha waliin isaa beekamne qarshii 3,000 hawaasa irratti raawwachaa kan turan yoo ta'u namoota harka qalleeyyii kaffaluu hin dandeenye ammoo hidhaatti guuraa turuu maddeen himan. Namoota bifa kanaan saamichi irratti raawwatame keessaa muraasni maqaan nu ga'e obbo Hasan Bultum, obbo Hasan Maammaa, obbo Gadaa Dooyyoo, obbo Wadaaj Nuuree fi obbo Daawwee Saayid kanneen jedhaman yommuu ta'an namoonni ammaaf maqaan isaanii adda hin baane hedduunis jiraachuun ifoomeera. Haaluma kanaan murna namaaf naasuu hin qabne hidhattoonni sirnichaa namoota harka qalleeyyii maallaqa gaafataman kana kaffaluu hin dandeenye kanneen baay'inni isaanii 30 ol ta'an ammoo reebicha humnaa olii irratti raawwachuun hidhaatti darbatanii dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Aanicha guutummaa keessatti dararaa wal fakkaataan akkasii irra deddeebiin hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiraachuu kan himan maddeen. Kana malees maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuun daandiitti agarsiistuu fi ni nyaachistu jedhuun gidiraa uummanni naannichaa argaa jiran kan baay'ee nama gaddisiisu akka ta'e sitti dabaluun himaniiru. Aanaa mana Sibuu keessatti loltoonni biltiginnaa maatii qabsaa'otaa irratti sodaachisaa fi doorsisa raawwachaa jiraachuun beekame. Jaalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Siboo ganda Waajatii Qilxuu Luboo iddoo addaa Angarii jedhamutti milishoonni bilisiginnaa akkuma fedhan qe'ee maatii qabsaa'otaatti bobba'uun sodaachisaa fi doorsisa irratti raawwachaa jiraachuu maddeen himan. Milishoonni PP kunneen irra deddeebiidhaan gara qe'ee maatii qabsaa'otaatti bobba'uun nyaata nuuf kenna jechuun erga nyaatanii quufanii booda dhukaasa qe'ee keessatti banuun hawaasa nagaa shororkeessaa kan jiran ta'uu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maatii qabsaa'ota hidhattoota sirnichaan hiraarfamaa jiran kunneen maatii obbo Bayyanaa Qannoo, maatii obbo Gammadaa Oonchoo, maatii obbo Guutamaa Bayyanaa, maatii obbo Gammachuu Waqjiraa, maatii obbo Sixootaa Dilgaasaa, maatii obbo Raggaa Barkeessaa fi kanneen biroo hedduu ta'uun eeramanii jiru. Maatiin qabsaa'ota armaan olitti eeraman kunneen maqaa ijoollee keessan bosona galchuu diddan jedhuun yeroo adda addaatti yakkoonni akka reebichaa, hidhaa, saamichaa fi kanneen kana fakkaatan irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen dabaluun eeranii jiru. Oomaan haleellaa gamoo mana jireenyaa buukaa irratti xiyyeeffattee namoonni 2 miidhaman jette. Jaaliyyaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Omaan Iraan buukaa keessatti dhukaasa gamoo mana jireenyaa irratti xiyyeeffatteen namoonni 2 madaa'uu miidiyaaleen mootummaa wiixata kaleessaa gabaasan. Maddi nageenyaa tokko akka gabaasetti gamoo mana jireenyaa hojjettoota dhaabbata tokko naannoo Tibaat buukaa keessatti argamu irratti xiyyeeffachuun namoota biyya alaa jiraatan 2 irratti miidhaan giddu galeessaa, konkolaattota 4 irratti miidhaa fi manneen dhiyoo jiran keessaa tokko keessatti geejjibni cabee jedha ejensiin oduu Omaan. Kun kan ta'e yeroo ministeerri ittisaa Yuunaayitid Arab Emireetii fi dhaabbati
dhaabbatichi oduu mootummaa kaleessa akeekkachiisa dachaa aangawootni namoonni akka da'oo tolfatan akeekkachiisan hordofuuni. Dhaabbanni oduu mootummaa waan ministeera ittisaa wabeeffachuun humnoonni isaa haleellaa misaa'ilaa fi diroonii Iraan irraa dhufu ofirraa deebisuuf hojjechaa akka jiran ibseera. Yuunaayitid Arab Emireetiin haleellaa Iraan yeroo dhiyootti raawwatame kana jechuun haleellaan kun hammaachuun balaa qabaa jetteetti. Haleellaan kun hammaachuun balaa fi irra daddarbaa fudhatama hin qabne kan bakka bu'u yoo ta'u nageenya mootummaa tasgabbii fi nageenya naannoo irratti kallattiin balaa kan fiduudha jechuun ibsi ministeerri dhimma alaa UAE baase ni addeessa. Itti dabaluudhaanis UAE'n haleellaawwan kanaaf deebii kennuudhaaf mirga guutuu fi seera qabeessa ta'e qabdii jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoon zoonii ba'aa aanaa bookee keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beekse. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii ba'aa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa bookee araddaa miidhagduu keessatti dheengadda caamsaa 3/2026 loltoota diinaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo sobeeffachuun bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beekseera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota 5 battalatti ajjeesee 7 ol ammoo madoo damdammii hin qabneen adabuun beekameera. Gootichi abdiin sabaa waraanni bilisummaa Oromoon ree gootummaa isaa diina irratti mul'isu ittuma fufuun Anichuma magaalaa Bookee xiqqoo jalatti kan argamtu mooraa waraana Bilisiginnaa bakka Waldayyaa jedhamutti argamu aleeluun loltoota PP 15 ol ajjeesee 20 ol kan taatu immoo madoo salphaa fi jabaan adabuu ifoomseera. Tarkaanfii akka bakakkaa mooraa diinaa irratti fudhatame kanaan humna waraanaa Bilisiginnaa yeroo dheeraaf kaambicha maadheffatee jiraataa ture buqqee bakkicha gadhiisuun beekameera. Gama qabeenya diinaatiin qawwee rasaasa danuu galaa waraanaa fi uffataalee hedduu hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Tarkaanfii jajjabeen waraanni bilisummaa Oromoo tikstoota impaaraa irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Waraanni bilisummaa Oromoon aanaa giddaa ayyaanaa keessatti loltoota faayistii Bilisiginnaa du'aa fi madoon adabe. Gootichi waraana bilisummaa Oromoon zoonii lixaa godina Baha Wallaggaa aanaa giddaa ayyaanaa ganda dirree guddaa iddoo addaa goosu jedhamu keessatti loltoota faayistii Bilisiginnaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun gaarreen keessa naanna'aa turte adabuun of duuba deebisuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon guyyaa kaleessaa caamsaa 4/2026 loltoota ajajaa Abiyyi Ahmadiin maqaa sakatta'insa waboo jedhuun hawaasa meeshaa maleessa dararuuf bobbaafamte irratti tarkaanfii fudhateen milkaa'uun ganda goosuu jedhamurraa kaasee tilmaamaan sa'a tokko ol ari'ee du'aa fi madoo hedduun adabee of duuba deebisuun injifannoo boonsaa galmeessee firaa fi diina isaatti agarsiisee jira. Tarkaanfii jajjabeen waraanni bilisummaa Oromoon loltoota PP irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.